Jennaaniin lakkii manatti olii yaamu achumatti itti dhaqa malee jetteetiin birriin as geette gannaa bu'iin jettee mucatti ho'iitu ta mana kee galtu jira mana kee kireeffattee galtu. Isiin aga birrii naaf idduuf eegaa jiraan gadi buutee jette isiin. Ergasii dhagaa dhagaara. Ergasii yoo gad buutee jirti I don't know fattashaan jiraate tume amma birrii moottiin fidde miti ree birrii amma moottiin na fidaartun. Ergasii ana maal shakkeeyyuu sila moottiin tun eessa deemtee ani deeme bakka amma qubii kan. Deemee hawwinni gaaftu Muniir ijoolleen qabadha dubbii kana seeraan qabadha. Asirratti wayin gaafadhamme kaleessa waan dubbate kee. Haa dhuftu charjii ta'uun oolu mee gaafii tokkoon gaafadhaan yeroo tokko. Wanni biraa barbaade. gaafii miti haati tumaa'ee lagatti Muniir. Oye, okay. Yaani nama taa'atama waan ta'eef. Mucatti itti dawwalii fidi yookiin zaara jettutu dawwalii fidi akka fidde fidi itti dawwali. Yoo silkiin si wal jira tiktookiin yoo bira jiru maqaa sitti haa iddoo jala dhuftee lakkoofsaa barreessitu. Dhagaa jirti asli. Ergasiin booda birrii lafa kaa'eef ana jimaaniin deemee. Natti dawwalee silkii kan kee qabu inni mucatu natti dawwalee na biraa qabanii isiillee mucattiin biraa illee jirti ijoolleen baasii guutuudha qabanii deemanii jedhanii naan jette mucayyoon tun. Jennaan amma rifadhee jaartiyatti illee dawwalee biyyaawwiin qabamtee silkiin kaaftu barsanii silkiin kaafne naan rifattee amma isiin illee erga seeran mallee bakka muudiin naata midhee ijoollee achi jirtu jechuudha ijoollee baay'ee jira ijoollee ati beektu illee jiraachuu dandeetti achi keessa gaafsan amma bakka muudiin naatame kalaas fedheetiin bakka itti dhiisee birrii itti kenneetiin bayeen galee. Ergasiin booda halkan sana osoo rabne bulee jechuudha ganama san hatantamaan ka'ee kaampaanii kana gaafsanuu banee jira beek kaampaanii amma eebbiseen gaafsanuu banee jira esoosii ajjirtu banameera kaampaanii kun sii galee viizaa sii dalagaan jedhaanii duraa isin jechuudha ergasii xaalaa wannaa barreessee ofalleessee jedhan ka dalagaa jechuudha akka nama kana qaxaraartuuti jechuudha barreessee ergasiin booda CID ofsii deemee kunoo ta'u buleetti xiyyaati mucattiin tuni rabbi jedhaan agargaara viizaa na gufi barbaada tasa shurxaan qabee eessa akka jirtullee hin beeku na gargaaraa jedheen. Jennaan maqaa siinarraa fuudhaniitiin ilaalaniitiin siistema keessa seentaraal jeelii jirti achi deeminaan jedhan bakka masiitti hidhamteertu kan. Achi ka'eetiin mucaa riyyaa kiyyaa tokko wajjin achi deemeetiin seenee namni akkana asitti hidhameera jedhaniiti ta'u buleetti xiyyaati yoo paaspoortii taate wallaahi ka rabbiin kun beeku yoo paaspoortii taate kunoo paaspoortiin keenya harka jira. Kunoo narraa fuudhaati naa baasa rabbi jedhaa kunoo dalaguu fi barbaada viizaa kaampaanii kiyaan jedheetiin ofalleetar illee isaanii mul'isan. Ergasiin booda achi dhaqeeyyan jennaaniin ergasiin booda maal jedhanii himan warri achi dubartiin jirtu warri siyaadii jechuudha. As jiraachuu hawwiin as jirti hawwii goobanii ta'edhamtu as jirti garuu obboleessa malee obboleettii malee haadhaaf abbaa malee infoormeeshinii kennuun dhoowwamaadha. Yoo kafaalaa ta'uu fi barbaaddee jette maakamaa deemii naan jedhan. Maakamaa deem jennaan okay jedhee achi ka'ee ammallee guyyama san maakamatti deebi'ee bakka maakamaa jedhan kan. Dhaqee jennaan akkana jedhamti murtii akkanaatiin na jala hidhame rabbiin na gargaarannaan poolisiin achi itti dawwalee jechuudha mana dhaasaniititti. Ergasii dawwalanii jennaaniin hawwii goobanii jirti wixata darbiti gara hawwii immigireeshinii jedhan warri asiin beekaa Dubaayitti darbiti gaafa wixataa naan jedhaniin isaaniin. Jedhanii jennaan amma deemnee achuma ammallee osomaan galiin obboleessasii jechuudha. Obboleessii as keessa jiru jira beekta akka garaa isii.
dhaqee obboleessisii kadhadhee hawwiin akka hidhamteetti jennaaniin maari qabaree haa galtuu naan jedhe karaa dhaga'eera naan lakkii rabbumaa jedhiiti otoo akkasitti waliin dalannu osoo akkasitti wal jaalannu rizqii kanarraa kaateetiin akka ta'uun hin maluufi rabbii jedhi kootu waliin dhadha'oo obboleessa obboleetti malee jedhanii jiranii jedheen. Obboleessasii ka garaa takkatti fuunee mucaa riyyaatti yaa wajjin mana hidhaa san dhaqe seentaraal jeeli san deebine guyyama san. Achi deebinee kunoo aayidiin isaa kanaa piliis kunoo isiillee walitti gala maqaan isaanii. Hawwiin hin kaaftu Muniir bilbila. Hawwiin ollaan irraa baatee jirti mana namaa jirti time ani bakka isii bu'eetiin waan tokko waan ani fudhattee ni fudhatte rakkoon qabu rakkoon qabu. Sanuma walirratti jechuun Muniir taragaaga maal bakka isii buuta miti. Ijoolleen as jala jirtan yoo warri qoy taraa takka ergaa dabarana. Ijoolleen as jala jirtan namni hawwiin bira jirtu yoo jiraatan warri hawwii beeytan piliis akkaataa hawwii itti argannu tiktookii biraa kennitaniif illee ta'u firoonni isii warri as jala jirtan dawwalaa fi warri silkii isii bakka isiin jirtu beeytan nama kan hunda keessatti wallaaluun jiru akka silkii nama biraatiin dhufteetiin seentu nu godha bilbila Muniiriin qabdi. Yaalaatiin jira. Okay. Amma Doktor ergasiin booda aayidii obboleessaa irraa fuudhanii kan isiillee siistem keessa ilaalee walitti galu garuu isiin keeziin isii Dubaay awir immigireeshiniidha. Kiftii qabdi arbaa bisiisa duraa irraa argitee. Bullee. Thank you. Achitti dabarti garuu hidhata achi gaafadha keezii isiin hin jedhan. Maal ta'e? Dhagaadhaan. Doktoroonni maa wal dheessa jedhaa baran. Itti yaa'inni dhabnee taa'aa jirraami. Abdii akkam? Jira nagaa. Amma kam tugaa qaba jennare yoo milkii dhufu hawwiin hin jirtu. Yoo hawwiin jirtu milkii waan isii reefu baafatte keessaanis waa takkaan gaafatu. Jaarsaaf jaartiin kunoo. Guyyaa bashannanaa oolan taa'aa. Illee warri akkal filaa deemnee taa'aa kanatti. Hawwiin akkamitti galtee akkamitti as dhuftee isinitti himee fixadhee gasiin booda itti dabartanii na gaafattan waan na gaafattan. Okay, itti fuufi xumuradhu haa. Ergasii muudhaa kana gaafa wixata dabarsan sani obboleessa wajjin kaanee dhadhe manedhaa itti isiin itti dabarsan kana jechuudha. Eega manedhaa dhadhe kanaan booda wannaa isiitti kennee paaspoortii. Nutti himuu didan informationii nutti himuu didan ennaan kadhadhe obboleessi jira dhiyaachuu danda'anillee warra bitee ka dubbatu. Ergasii kadhadhee jennaaniin as keessa jirti garuu har'a osoo hin taane boru deebi'aa nuun jedhan. Ergasii booda gallee obboleessan borullee si deebifna jenneeni ergasii borumti yoo geenne jennu obboleessi silkiin kaasu itti tumnee mana isaa jala dhaabannee eennee dadhabnee jennaan ergasii kaaneetiin hiriyaa kee wajjiin awir immigireeshinitti yoo deebinu ammallee jechuudha guyyaa arfamu akkam na fakkaate already ishaaraa kennitee jirti hawwii goobanii galuuf qophooftee jirti waan dagadhe keessa jechuudha waan dagadhe keessa gaaf jalqaba dhadheessanii kafiila sii fidaa nuun jedhan kafiila sii yookiin lakkoofsa kafiila sii nuun jedhan. Ana dalaguu fi barbaadaa jennaan gaafa jalqaba obboleessa waliin dhadheessan jechuudha. Mucattiin tuni kafiila sii hin beektu lakkoofsa kafiila sii hin qabdu obboleessi sii kafiila sii hin beeku mucattiin abbeeraa sii kafiila sii hin beektu akkamiin kafiila sodhalee eenyu dhiyeessina waan goonuu dhabne. Argitee nama biyya kanatti hidhamee nam tokko hidhamee jedhe nam tokko keezii kafiila hoo qabaatee jedhe haa kafiili sun dhiyaatu malee nam biraa irraa kaasuu hin danda'u viizaa namni biraa dalaguu hin danda'u garuu kafiili sun dhiyaachuun dirqama jechuudha sii galee. Okay. Hin dhabnee otomaa jidduu kanatti mucimaan naan jette namichi Sumaalee ho'i jette wannaa kenna ragalaa bultii kenna ragalaa namichi Sumaalee kun hiriyaa kafiila kiyyaati jette yeroo baay'ee haasofte jechuudha. Ergasii ani kafiila kana namicha kana eeguudhaaf namichi Sumaalee kana bultiin kijala jechuudha. Wallaahi guyyaa meeqa dhaabadhe jechuudha. Akkasumas waan dhaabatu namichi dhufee jira. Obboleessi isii sun eessa jira? As keessa jira Dubaayin keessa jira. Mucaan isin biraan qabamtelle mucaan isin biraan qabamtelle neetworkiin diimu mala obboleessi tan. Doktor maa carraa takka nuun kennine maal milki obboleessi tan nuuf gaafuma tokkoon gaafachuu barbaada carraa naafan yeruma tokko. Gaafa. Qoy kana gaafatanii haa xumuru jalqaba.
budak waa'ee galii sadis kale video ni qabna dinaara 9,000 naqee Bombolino risiitiin qabaa qabdu jirti qaari bombolino nama qabda. 500 jira 6,000 fi nama 6,500 ilaalu jira dinaara 9,000 naquu himtee jirta risiitii ni qabda video baniiti nu gorsiisi takka lammaffaa kuni ji'aa fi wayitti 5,000 hojjennee jirta waliigala ji'a shanitti baay'isuu ni dandeenya. La. Okay, shan kun itu murah gaafii kee xumuree deebista dhaabbadhu kan itti deebita waa'ee galiinsaa fi kana isii dhuftee waliin haasoo itti rakkoon qabu. Ji'aa fi wayitti yoo 5,000 daleedan ji'a 5 hojjechuu waliin dhalamantee jirtu. Okay. Akkasii miti Muniirin jarjartee beeyta. Akkasii miti qoy. Milki. Laal nuti ji'a sadi duwwaa waliin dalanne laal ji'a sadi duwwaa waliin ka ji'a tokko walakka already herreennee jira yeroo isin maani ajjittu ka 5,000 isin jettu kana jechuun ka walii biraa qabnu ka ji'a tokko walakkaa qofa ji'a 5 akkamitti dala daawwiin gaafa ji'a jaffaa bulii ja'a viidiyoo ilaaluu dandeetta dalagaa eegalle gaafa ji'a 9ffaa bulii 5 hidhamte eenyullee beeka warqaarallee jira. Okay. Asliin Amma hawwiin ji'a 5 waliin dalaynee jette. Ati ji'a meeqa waliin dalaynee jette? Ji'a sadi. Ji'a sadi. Okay. Maallaqa ji'a lamaa ka ji'a duraa 45,000 waliin lakkoofne anaaf milkiini ka ji'a lammataa 30,000 waliin lakkoofne jette dhugama soba. Kana hundayyuu dubbiin salpha namni fi dhaba malee biyya kanatti kaampaanii deemanii ture katti kennitu ka waan daladdu kana guyyaadhaan piriint godhee sii baasuun jira miti. Lakki anaaf milkiin herreega ji'a duraa 45,000 waliin gatteennee goone ka ji'a lammataa 38,000 waliin gatteennee goone jette waliin herreega gootan mongoone dhabarama. Kan nuti herreega goonee jenne ka ji'a jalqabaa san qofa ka amma birriin 5,000 san haftu malee kaan hin goone kun soba. 45,000. Hin goone ka jalqabaa san qofa herreega goonee herreegni baasiin bahee maaliin bahee jechuudha guyyaan baasii baafta miti hiree. Galiin nu ga'u nama sadii diraama 5,000. Kaafee. Isiin nama sadii miti milkiin nu keessaa homaan qabu anaaf jaartii isaatii jetti waan kana maal jetta? Akkamitti amma akka dalagaa jiru ka ordarii kana deebisu ollaani kun lakkoofsini kun ollaani kun kiyya ka kostoomariin haasaa oolu ana ka ijoollee achi fudhachuu diddeette itti dawalee haasu ana ijoolleen isiin bilbila iyyuu kaaftu hin deebiftu waasaap iyyuu yeroo ordarii fuutu iyyuu anatu galee itti ka'a sirrii miti maaf akkas goota ijoolleedha maaf akka itti fayyadaman hin himneef. Maaf akkas goota dheedhi. Isin siif jaartii haadha manaa kee walumarratti isin dammartee nama tokko isin goote haa ta'u ati mariilleen gaafa duraa haadha manaa kee wajjin waliin mari'atanii waan saniif haa ta'uun beeku ammallee ati maallaqa buusii keessatti akka isin nutti himtetti homaa keessaan qabdu ka birriin 300 ka haadha manaa keetitti 800 ka isin. Jaartiin kiyya birrii 300 birrii 300 miti maal birrii 300 maal birrii 300 dalaguu dandeetti isin akkamitti kaamma isin 300 eegalettu 4,000 eegalettu wallaahi billaahi kijibdi jaartiin as teettee isin dubbachuu dandeetti waan jira amma jechuudha. Soba. Aboo rabbi jira namni hawwii beektan fida. Hawwiin maa baate. Doktor waan gootu asli Doktor Ifnaan assalamu alaikum siin jennaa baga dhufte asli mudatti neetworkiin baasuu oolu yoo neetworkiin baasuu baate sila dubbii isaa mirkaneeffachuudhaaf 9,000 risiitii yoo nu gorsiise ni amannaan san booda nani haasoo Muniir na 9,000 risiitii namoo neetworkiin baasuu baate matti deemtu taate matti shira moo nu dubbii shiraatiif as ta'an jirru tokkoffaan dhugaa yookaan isa waliin turan buutu taate waliin jalqabarraayyuu kijiba jedhu tokkoffaa kana dhaggeeffadha lammaffaa irratti gaafii qabaan Doktor Ifnaan jechuudha. milkii fi gaafii itti gaafatanirra isinii kaa jiran. Muniir ati waa'ee risiitii dhiisi. Waa'ee risiitii dhiisi. Muniir dhaggeeffadhu gasi darbaa yookiin xaxaa qabu mala na dhaggeeffadha. Ila waa'ee risiitii dhiisaa dagadhaa risiitii miti. Haasawa isiin nutti himtee fi kan milkii eessa wal fakkaataa eessatti wal dhibaa adda baafadhaa jira namaa risiititti fiidan. Risiitiin hin barbaachisu asli risiitiin gaafa amma ina milkiin maal jedhaa
baatii waliin dalayne jettee miisiin nuun jette milkiin baatii sadiif gimmaashaa nuun jedhe gurra keessan irratti. Kabaatii lamaan lakkoofne jennaan kabaatii tokkoon lakkoofne jedhe dubbiin wal fakkaataa jira. Waan kanarratti xiyyeeffatanii eenyu akka bamiidhe eenyu akka miidhame jaarsi manguddoon keessaa argata malee saayidii tokko qofa qabatanii dhiibuun sirrii miti. Munii dhageette? Asli asirratti nuti haqa barbaanna. Mucaallee miidhuun barbaannu. Hundi isaaniitu nuuf qixa. Hayti mucaa yoo mucattii bira jiraatte mucattii hayti mucattii yoo mucaa bira jiraatte irraa fuudhuuf jirra malee tokko dhiinee tokko tolchuuf himi. Isii tana nu qabadha. Funuun jette osoo birriin 9,000 qofa ta'ee osoo birriin hisaabni beekame meeqa irratti seefe jennaan hisaaba hin beeynu iyyuu jette kabaatii sadii lakkoofne nuun jette mucoon afaan ofiitiin birrii 90,000 naa ergee jette 100 idaan inni irraa qaba jennaan sun rakkoo miti sasanii rakkoo miti amma ani kasiin jedhu milki isin gaafa dalagaa kana eegaltan baajeta meeqa maddabdanii eegaltan. Baajeta yoo xiqqaatee jedhee amma akkas diraama 2,000 akkas 2,000 moo 2,500 eegalle. Yoo xiqqaatee miti meeqan eegaltan qabatamatti kabeeytu ka yaadattu. Garuu tilmaama akkasii yaadda diraama akkas 2,000 moo 2,500 akkas. 2,000 maarree eega 2,000 ta'e 2,000 akkas eega ta'e isilleen 2,000 akkas nutti himte birrii 2,000 san 2,100 jettee dubbiin keessan kun wal fakkaataadha. 2,100 san keessaa 300 kaadha manaa milkiiti 1,800 kiyyaa nuun jette waan kana maal jettaati? Soba. Meeqa kee birrii san keessaa ka isii meeqa kee meeqa? Birriin isiin nutti kennite yoo jiraate jechuudha. Jaartii illee jirti yoo waan jechuun dagadhee jechuun yaadachiisuu dandeetti. Namni waa dagachuu danda'a namni dalagaa waa dagataa beeka. We are human being. Waan nama ta'e waa dagachuu danda'a. Yeroo tokko meeqa achi keessa 2,000 san keessa isiin yoo xiqqaate. 2,100 ka'umsi sirrii amalaal walii gala dubbiin keessa hedduu wal fakkaataa bara. Nuti jidduu kanaa wanni argannu hin jiru isinuma araarsuu fi Oromoo walitti isin araarsuu fi ati ilma dhiiratti qalbii uummata dhiiraa haadha kee abbaa kee hawwata namoota gurguddoo sitti cabe kana akka sii tufanii fi beektaa karaa maleen akka namni qalbii sitti cabnee fi milki wallaahi. Okay, laal doktor sirrii jirta amma bari innis 5,000 nu gaya jechuun barbaachisaa fi wayitti maallaqni kun akka guddaa ta'e innis amanaa jira isinis dabalaa deemu jira. 5,000 nu gaya ji'a fi wanti itti 15,000 jechuudha. Nam sadiitti jechuudha. Jaartiin tee dubbachuu barbaadu yeroo tokko kabajaati jaartiin tee 800 baaftee isin 800 baafte jedhaa jirti kun afaan jaartii yaara dhagaa. Salaamu alaikum. Ati Munir deemi ati mormuu dhiisitin intala barbaade hawwi. Salaamu alaikum dumaa shakkami. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa jaartii doktora. Nagaa alhamdulillah. Faayi. Wanta sana ayyuu nama maqamatu nama dhaabataa godha. Bareeda. Hayyee doktoroota lamaantu wallole isin ajajaadha natti fakkaate doktor Milkii fi doktor Hawwitu wallole erga kaleessatti waan kanarratti doktor Hawwiin anaa fi haadha manaa doktor Milkiitu waan kana waliin mari'atee dalagaa eegalee. Milkiin akkuma obboleessa kiyyaatti akkuma namaan haati manaa isaan wajjin dhaluu tokkotti yaadan namoota bebbeekuun nu gargaara malee dalagaa kana harka keessaan qabu anaaf haadha manaa Milkiitu walii galee nuti waliin dalagaa jette Milkii waan kana keessaa qoodan qabu nuun jette isin maal jettan jaarsa keessanillee loogina qarbii qabdanii. Sirriidhaan nama ilmoo qabu waa hundarraayyuu maal dhugaa yoo haasa'anii dubbiilleen kan hiika godhatu jechuudha. Dhugaa. Anaa fi Hawwiin waliin haasofnee jirra waa'ee hojii kanaa irratti ana bira isiin dhuftee naan jechuu dhuftee dubbisuu dhuftee kan dura anaa Hawwiyyuu hin beeku.
Asitti barannee waliin haasofnee TikTok asii kana agarsiistee bakka guyyarraa dawaa namaa hin beekanis illee namni hunduu hin beeka. Kan dalagaa seentee dalagaa wayii irraa baatee na bira dhuftee bakka dalagaan sun hin taanee fi itti ulfaate. Dalagaan kun gaafa itti ulfaatee jedhu bakka maaliif eegamoo yaa akkanaa kanaa qabdaa? Ani zayita hojjetuu barbaada. Zayita isiin zayita baay'ee mataa qabanaan jedhe. Anis akkasuma waliin hojjannaa jennee walii gallee. Milkiin si qunxuuxaa jira irraa siqi Dumaash. Si qunxuuxaa jira irraa siqi si sobsiisuuf. Sagalee ol qabi irraa siqi. Ayyee. Rabbiin jira namaa fi nuti rabbi. Ayyee. Kanaan agarsiisiin dalagaa kanarraa wooma ta'e wayii jennee maadamii isii baay'ee jaalattee jirti. Isii gaafa isiin baatu warqii kennitee fi biraa baate warqiidha jechuudha. Wanni artee mormaa wayiiti. Allahu aalam warqis ta'e isiin garuu warqis narraa hambifatan jette. San immoo ijoolleen Oromoo ni dhugaadhaan dubbii tana hiika gochuu feetan yoo ta'an koottaati dhufaatiin warqii ta'uu fi warqii ta'uu baatu fuudhaa fi bira faayaa isinitti kennina. Warqiin mana isaaniitti na jalaa bade jette kanaafi ani amma wanni ani jechuun barbaadu yoo jiraate. Hawwii fi anaaf hawwiin waliin haasofne waliin mari'anne hojii kan hin eegalla waliin jenne abbaan manaa mootiyyuu isa kana laazima ani waan godhu abbaa manaa kiyyaaf hin mari'adha. Ani dubartiidha. Waan akkanaa hojjetuu barbaadna hawwii waliin jedhee akkasuma hayyee bareedaa itti waliin dalagaa. Waliin dalagaa nuun jedhe. Hayyee. Hayyee jedheen kan haala hojii kana yoo nu amma bakka hojii kana itti seennee innillee karaa hunda nu barsiisee yaani haala diraayivarii ordarii itti ergitu. Haala ordarii itti ergitu kana guutuu eeganatti nutti himeetiniin jedhee hojii kana hojjetu hin dandeenyu jechuudha. Baay'ee ulfaata. Lama guyyaarra gisee san haaraa wal ordarii sirriitti dhufa guyyaadhaan dhufa. Kanaaf nu hojii kana hin dandeenyuti. Anumaaf isii walii gallee milkiin nu waliin haa dalagu dalagaa kana bakka sadiitti qoonnaa jenna. Hayyee eega akkas ta'e ani kiraa manaa ta'ee wacii biraa ta'ee hin kafaluun lakki bakka rakkoo hin qabnu nu nama sadiin dalagaa kiraa kafaluun sirraa hin eeggamu nu waliin jirtaa jenneen. Kanuma wanni jiru. Okay, hawwiin deebite welcome dura hawwiin rakkoo qabdii badde jennee rifanne hawwii maal taate? Hawwii. Haala mijaa keessan ture tasaa'onni keessa bahee. Haala xiqqoo waan namni joomni keessa bahee oduma turuu fedha. Mana namaa keessa jirti saniif hubadhaaf. Mana namaa jirti saniif hubadhaaf. Okay. Ada mana Dumaashi. Dhagaa jira. Amma atii fi hawwii waliin mari'attanii akka dalagaa eegaluu heddan waliin mari'attanii walii galtanii san booda akka dalagaa eegaltan abbaa manaa keetiin mari'attee murteessite gaafa murteessitanii kaatan birriin kee meeqa ka hawwii meeqa? Hawwii dabala saddeeti asii fiddee dhuftee. Birrii 800 diraama asii 800 fidde. Ani diraama of qarshii 800 kiyya. 1,800. Kanamni ani humaayi wanni akka isiin amma kalees isiin 300 gootu. Kan rabbitu arga isiin nu waan feete nun haa jettu. Okay, rakkoon qabu. Isiin 800 isiin baafte san isiin garuu 800 baasuun shuuri ati 2,000 10,000 illee baase rakkoo miti. 800 baase itti keessa murte malee. Dubbaa Isiin keessan kan murte malee 800 baasee nu jette 800 baafte isiin ati 800 baafte. 800 baafte. Naayin doktora isiin 1,800 baaste. Mucatti. Boru dubbii kana na xibiin qaba. Okay. Na xibiin sii qabne. 1,800 waliigala 2,200 dalagaa eegaltanii. Yoo edaamu akkas taamire. Akkas ta'a 2,000. Baatii meeqa waliin dalaydan? Baatii 3 waliin dalaydan. Hawwiin kunoo baatii 5 hin jettu? Isiin eegaltee ji'a 2. Har'a miidiyaa irratti dhuftee dubbannaan ji'a 2 teette waliin walirratti herreeydeetiin ji'a 5 yoo dhufe malee isiin kan waliin dalaydan 3.
Gaafa isiin qabamtee fi gaafa hawwiin nu duuka dhuftee miidiyoon dalagamee jira. Viidiyoon yaa hin qabaa guyyaa ji'a qaba. San hin laallamaa. Gaafa isiin asii deemte illee immoo miiseejii obboleeyyan isiidha ka'as jiran dawwalanii akka isiin qabamtee jirtu haasa'an sun guyyaa waliin jira. Sunis ragaadha. Okay. Okay, rakkoo qabara. Hawwi jiini shanii ati jettu ka gaafa eegaltaniitirraa haga har'aaga kaleessati moo ka haga gaafa qabamtuuti? Gaafa qaba hawwiin ji'a sadii qofa nu dalbu. Hawwiin gaafadhe qoy haadha mucaa kee maqaan eenyuun? Afnaani. Adnaan. Hawwi. Yes. Ati jiini shaniin ati jettu kuni ka gaafa eegaltaniitirra haga kaleessati moo ka gaafa eegaltaniitirra haga gaafa qabamtuuti jiini shaniin ati lakkoofte kun? Jiini shanii allaa ta'e ka guyyaa tokko jedhee eega hojii bira hojjedhee bira dhaabeeti. Wanti ammas naa hubattan milkiin hawwiin ji'a lama hojjette na bira jedhaara. Isiin ji'a sadii jedhaara. An ji'a 5 bira dhaabbata hojjedheen. Viidiyoon hin jira. Viidiyoo kiyya tiktookii kun adda narra gubani sila viidiyoo kiyyatu odoo laaltanii achi murteessitanii bareeda isaan haquu danda'anii ji'a 5 bira hojjedhe. Milkiin ji'a 3 jedhee milkiin ji'a 2 jedhee Raabbiyaan ji'a 2 ji'a 3 jedhaatti isiin qaba warri dubbii qabdan. Milkiin ji'a tokkoo fi baatii takka sirraa mure maal kon qabu guyyaa 15 wal faana. Okay, ani hunda quban qabu jedhee ofirraa dabarse bar milkiin dogoggoruun malaa wajjin eegalanii jedhee ofirraa dabarse. Okay, haadha ifnaan. Hawwiini anaaf haadha ifnaantu waliin mari'ate waan kana keessaa milkii yoo akka obboleessa kiyyaatti yoo akka hojii